Ashama harka fuune akkam jirtan kabajamtoota fi maamiltoota hordoftoota chaanaalii YouTube isaa Ibrahim nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti sin haadha qabu sinin jedha. Baga ammas deebinee wal agarra jechuudha. Akkuma beekamu chaanaalli kan koo barnoota appilikeeshiniiwwan adda addaatii fi barnoota kompiitaraa akkasumas barnoota moobaayilaa barsiisuudhaan beekama jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaala kanaan haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu nu jajjabeessaa isiniin jedha. Har'allee viidiyoo bareedduu takka isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Viidiyoo har'aa tana keessatti haala feesbuuka keessan guyyaa 60 yookiin ji'a 2 osoo hin geenne guyyaa yoo barbaadan torbeedhaan maqaa itti jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf wanni kun baay'ee namoonni baay'een na gaafatan jechuudha. Ittis haajaman jechuudha. Maqaa isaanii jijjiiruudhaaf feesbuuka isaanii maqaa jijjiiruuf. Kanaaf viidiyoo tana hanga dhumaa daawwadhaa. Amma kallattumaan gara barnootaadhaaf sin dabarsa. Facebook seenee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma Facebook ni banaa yeroo tokko sirriitti na hordofaa jechuudha. Steepiiwwan kana yoo hordoftan haala maqaa keessan ji'a osoo hin geenye ittiin guutan tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Erga Facebook bantanii normaalii Facebookni haala kanaan isinii bana. Amma kallattimaan iddoolee sarara sadiin tana kilik gootanii bantaniif jechuudha. Si'a tokko ni tuqtanii iddoo kana tuqtanii bantan jechuudha. Haala amma argitan kanaan isinii fida. Amma maal gootan jechuudha. Akkana gadi deemtan jechuudha. Gara gadii kana akkana yoo gad dhuftan setting and privacy ka jettutu jirti. Ishee tana kilik gootanii bantanii fi achi booda setting ka jedhu isinii fida jechuudha. Setting ka jedhu kana ni bantanii fi as biratti ishee setting jettu kana ni bantan jechuudha. Si'a tokko haala kanaan ni bantanii settingii sana yeroo bantan amma haala arguu jirtan kanaan isinii fida. Waan asitti argitan kana isinii fida. Kanaafuu iddoo account jedhu isa jalqabaa kanarratti isa kanarratti jechuudha. Isa personal and account information isa jedhu kana isin tuqtanii isa sana bantu jechuudha. Isa yoo tuqtan haala argaa jirtan kanaan isinii fida. Amma maal gootan jechuudha. Kallattumaan isa jalqabaa kanarratti iddoo maqaa keessan itti jijjiiratanidha. Iddoon kun jechuudha. Iddoo ji'a lamatti itti maqaa itti jijjiiratanidha. Akkasuma ji'a lama gaditti jechuudha. Kanaaf iddoo jalqabaa kana iddoo name jedhu kana tuqtanii bantu jechuudha. Isa kana ni bantanii haala kanaan isinii bana jechuudha. Yoo isinii banu kuni maqaa kiyya jechuudha. Maqaa Facebook kan kootiiti. Asbiratti Ridwaan jedha. Asbiratti Ibrahim jedha jechuudha. Maqaa Facebook kan kootiidha jechuudha. Kanaaf amma maqaa kana jijjiirachuuf deemaa jira jechuudha. Guyyaa 60 osoo hin geenye ji'a 2 osoo hin geenye jechuudha. Amma maal godhaa? Gara gadii kanatti iddoo kanatti jechuudha. Khalid Ibrahim ka jedhu fuulduratti nickname add nickname birth name etc jedha. Isa sana kilik gootanii bantu jechuudha. Isa kana ni bantanii fi yeroo bantan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Amma maqaa itti jijjiiruu barbaadan san akka nicknameetitti yookaan immoo birth nameetitti jechuudha. As biratti barreessitan jechuudha. Steepiiwwan isaa hanga xumuraa daawwachuu qabdu. Kanaafuu isa kana jechuudha. What is your name ka jedhu kana bira tuqtanii ni bantu jechuudha. Isa kana as biratti ni barreessitu jechuudha. Maqaa Ridwaan jedhu san Ridwaan Ibrahim jedhu san gara maqaa biraatti jijjiira. Mee fakkeenyaaf Shaashoo jedhee haa barreessu. Shaashoo Ibrahim kun akkanatti barreesseefii jira jechuudha. Sana booda maal godha jechuudha. Iddoo kanatti geengoon xiqqoon takka jirti. Geengoo san okay godha jechuudha. Akka maqaan keessan gubbaa irratti isiniif mul'atu geengoo san okay gootanii raayitii kennitaniif. San booda gad siqtanii iddoo save jettu tanatti eeyyama kennitaniif jechuudha. Kanaaf amma maqaan yeroo itti guute kanatti jechuudha. As biratti naaf dhufe jechuudha. Maqaan kunoo as biratti guutamee jira jechuudha. Directly as biratti dhufee jira jechuudha. Shaashoo Ibrahim ka jedhu jechuudha. Amma kallattimaan as keessaa ni baha jechuudha. Dhibbuwwan dhibbatti iddoo kana keessaa ni baha jechuudha. Facebook kana iddoo guutuu isaa guutuu ni cufa jechuudha. Kanaaf erga guutuu isaa keessaa baanii jechuudha. Amma calqaba as bira dhufne jechuudha. Iddoo calqabaa kana dhufne profaayila keenya seennee maqaan sun dhufuu isaa ni ilaalla jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha. Maqaan kun calqaba asin turre jechuudha. Kana qofatu ture Ridwaan Ibrahim ka jedhu. Amma Shaashoo Ibrahim ka jedhu kunoo as biratti dhufee jira jechuudha. Ka amma arguu jirtan kun dhufee jira jechuudha. Kunoo inni kuni. Kanaafuu isa kana screenshot kaafanna jechuudha. Screenshot kunoo screen dhufee jira jechuudha. Amma
kanatti deebi'a. Ni tuqa iddoo kana ni banaa mallattoo sarara sadii kana. Achi booda siitingii dhuma bira dhaqa jechuudha. Siitingii kana ni banaa jechuudha. Siitingii yeroo banu haala kanaan haala calqabaa sanitti naaf bana jechuudha. Amma iddoo kana dhufee banaaf jechuudha. Yeroo tokko kilik godhee ni banaa iddoo kana sarchi naaf godhaa jira. Amma iddoo neemii kana ni dhufe jechuudha. Personal and account information kana iddoo kana ni bana. Yoo banu yeroo banu haala amma arguu jirtan kanaan naaf fida jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti nooti asitti nuuf kaa'e kun jechuudha maqaa guyyaa 60 malee jijjiirachuu hin dandeessan jechuudha. Yeroo darbe guyyaa 60 ta'e ji'a lamaan booda jijjiiruu hin danda'amu. Kanaafuu amma nuti ji'a lama osoo hin goone jijjiirachuu waan barbaannuuf iddoo learn more jettu tana kilik goonee banna jechuudha. Learn more tana ni tuqa. Iddoo learn more sana yeroo tuqu akkana naaf fida. Amma akkana gadi bu'aa xiqqooshii akkana gadi bu'aa sana booda jechuudha. Iddoo kanatti find out how ka jedhu kun jira isa kana ni bantuuf jechuudha. Isa kana achi booda steepiiwwan ittiin jijjiiratan isiniif fida. Akkana gadi deemtu jechuudha. Sudurmaan akkana gadi deemtan jechuudha. San booda foormii isiniif fida. Iddoo kanatti foormiin jirti. Foormii kana isiniif bana. Kanaafuu isin iddoo fill in the form ka jedhu kana tuqxanii bantan jechuudha. Yeroo bantan haala kanaan isinii fida. Amma as biratti maal gootanii iddoo murteessan iddoo kana jechuudha. Iddoo kanaa fi iddoo kana. Kanaafuu amma maal gootanii asitti maa xiqqaa barreessitan calqaba. Maa xiqqaa fi raa guddaa barreessanii tuqaa gootanii maqaa itti jijjiiruu barbaaddan san barreessitan jechuudha. Shaashoo jettanii barreessanii maqaa calqaba. Shaashoo. Sana booda iddoo jalaa kanatti immoo maqaa faazer neem jechuudha. Ni barreessitan jechuudha. Ibrahim anasitti isin kan jijjiirachuu barbaadan sanatti barreessitu. Achi booda okay jettaniin jechuudha. San booda akkana gara gadii gara jalaa kana gad deemtanii filannoo as biratti isinii fida jechuudha. Sababni isin jijjiirtaniif maali ka jedhu isinii fida. Isa xiyya gara gadii ilaaltanii tuqxanii achi booda legal name change maqaa legal name change ka jettu kana ni tuqxaniif jechuudha. Okay gootanii fi sana booda iddoo kana dhuftanii iddoo your document jedhu kana ni dhuftan jechuudha. Dokumentii keessan ka duratti screenshot gootan san isa san fudhattanii as kaa'atan jechuudha. Drop gootanii as biratti ni tuqxanii gara screenshot sanitti isin fudhata jechuudha. Kunoo inni screenshot godhe sun isa kana jechuudha. Isa kana kilik godhee inni fidaaf jechuudha. Achi booda haala kanaan naa fida. San booda emailii yoo qabaattan emailii keessan as biratti guutan jechuudha. Yoo hin qabaanne ni dhiistanii achi booda send ishee jettu ishee gara gadii tana ishee tana tuqxan jechuudha. Send gootanii erga sendi gootanii dhibbumaa dhibbatti amma as keessaa ni baatu jechuudha. Ergaan isiniif ergama jechuudha. Amma as keessaa ni baatu. Sana booda log out gootan Facebook keessan log out ni gootu jechuudha. Facebook keessan iddoo log out jettu tana tuqxanii log out ni gootu jechuudha. Facebook keessan jechuudha. Amma haala kana erga log out gootan jechuudha. Sa'a tokko yookiin guyyaa tokko isin tursiisuu danda'a. Kan koo maybe amma xumuramuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko login gootan jechuudha. Isuma maqaa kana ture isa san login gootan jechuudha. Kanaafuu login erga gootanii amma iddoo dhuma profaayila keessanii kanatti deebitanii jechuudha. Iddoo profaayila keessanii kana tuqxan jechuudha. Achi booda gubbaa kanatti kunoo isa kana ni tuqxanii. Isa kana jechuudha. Kunoo maqaan dhibbaan dhibbatti naaf jijjiirame haaluma salphaadhaan jechuudha. Simpliidha baay'ee. Kunoo maqaan duratti Ridwaan Ibrahim ture jechuudha. Shaashoo Ibrahim ta'ee naaf jijjiirame jechuudha. Kanaafuu guyyaa barbaadaniin haala kanaan jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Waanuma salphaadha. Namoonni isiniif hin gallee fi bakka maqaan isiniif jijjiiramu barbaadan yoo jiraattan keessaan koomentii na barreessuu fi akkasuma teelegiraama kan kootiin na argachuu dandeessu isiniin jedha. Barnoota kan koo kanarraa kanumaan hin goolaba. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Hedduun isin jaalladha. Subscribe, like, share gochuun maatii keenya ta'uu nu jajjabeessa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.